warra shamarraniitiif gaafii. Shamarran miidhagina caqasaa yeroo baay'ee isin qaama saalaa dhiiraa akkamii feetu? Furdaa moo qal'aa moo qal'aa dheeraa moo furdaa gabaabaa moo furdaa dheeraadha? Warri dhiiraa oo shamarran qaama saalaa akkamii barbaadu jettanii yaaddu? Maaliifuu gaafii kanaaf koomentiidhaan nuti seenaatii yaada keessan ibsuudhaan ni dandeessuutii. Nuti immoo icciitii tokko isinitti buuf jenna kanaan kan wal qabate jechuudha. Shamarran yeroo baay'ee egaa wantoota garaagaraatiin ibsamuudhaa imalu. Keessumaa wantoota qaama saalaa dhiiraa akkamii barbaadu akkasumas immoo kamiin immoo jibbuu kan jedhu adda baasnee ilaaluu yookaan beekuunis ni danda'ama jechuudha. Qorannoon tokko immoo akka inni itti mul'isu shamarran yeroo baay'ee qaama saalaa akkamii filatu kan jedhu adda baasetti kan inni jiru. Shamarran egaa qaama saalaa dhiiraa kan akkamii barbaadu kan jedhudha. Qorannoon kun gaafiin kun gaafii dhiirota hedduu addunyaa kanaati. Sababa kanaaf qorannoo dhimma kanarratti hundaa'ee moodeela qaama saalaa dhiiraa guddina garaagaraa qabu fayyadamuudhaan kan taasifamee turedha. Bu'aan qorannoo kana akka agarsiisutti egaa shamarran hamma dhiirri waa'ee guddina qaama saalaa isaa yaadda'u shamarri waa'ee qaama saalaa hiriyaa ishee hin dhiphattu jechuudha. Haa ta'u malee shamarri tokko qaama saalaa dhiiraa ka'ee uffata dhiibee guddaa fakkaatee mul'atu yoo agarte miira keessa galtee hawwii fi yaadaan baddeefa jechuunis waan hin oolledha. Miti warri shamarranii. Mee yaada keessan koomentii jalatti ibsaa. Moodeela pilaastikaa qaama saalaa fakkeeffame keessaa akka filataniif isaaniif kenname keessaa shamarree giddu galeessaan qaama saalaa dheerinni isaa seentimeetira 16 ta'ee furdinni isaa immoo marsaan isaa seentimeetira 12 ta'ee filataniiru jedha qorannoon biyya Ameerikaa kun. Xiqqoo wanti kun warra dhiirotaa yaaddessuu hin oolu. Sababni isaas filannoon dubartootaa kunneenii qaama saalaa gurguddaa jedhamanidha jechuudha. Dhimma kanaan wal qabates wanti abdii isiniif yookaan dhiirotaaf kennu tokkos ni jira. Innis dubartiin dhiiraa waliin jiraachuu barbaaddee fi yeroo tokko qofa waliin walquunnamtii saalaa raawwachuu barbaaddeef guddinni qaama saalaa isheen filattu garaagari. Warra yeroo gabaabaaf barbaaddee qaama saalaa guddaa irra barbaaddee jedha qorannochi. Yeroo dheeraa keessa garuu saayizii giddu galeessa miira dhukkubbii isaanitti hin uumne barbaadu. Kanaafuu nama akkasii jireenyaaf barbaadu jedhama. Haa ta'u malee dubartiin hunduu yaada kana qabas jennee dimshaashaan ibsuu hin mallu jechuudha. Fedhii fi yaada isheen qabdu gaafatanii baruun barbaachisaa akka ta'es ni himama. Egaan shamarran hedduun isaanii qaama saalaa giddu galeessaan furdatee gabaabaatee akka barbaadanudha qorannochi kan inni mul'isee jiru. Warri dhiiraa immoo shamarran qaama saalaa isaanii akkamii barbaadu kan jedhu egaa yeroo biraatti qorannoo biraatiin walitti kan deebinudha kan ta'uuti. Isinis mee tilmaama warri dhiiraa qaama saalaa akkamitti kan isaan shamarran irraa barbaadan? Kanaan wal qabsiisaatii koomentii jalatti yaada keessan nu kennaa. Yeroo itti aanutti immoo kutaa lammaffaadhaan isin bira ni qaqqabsiifna. Isaafaniin sheer, sabskiraayib, laayik gochuudhaan maamila keenya ta'a. Maatiiwwan keenya hanga maatii waan hordoftaniif galatoomaa. Isaafan miidhagina.